Waaqayyo abbaan keenya anaaf kan ittiin dubbadhu, kanan ittiin hubadhu, isiniifis gurra ittiin dhageessan, qalbii immoo ittiin hubattanii hojiirra oolchitan Waaqayyo abbaan keenya nuuf haa kennu. Qulqulleettii giiftiin keenya araarsummaa ishiitiin nu haa gargaartu. Har'a guyyaan abbaa keenya Abuna Gabra Manfas Qidduus ji'aan kabajamanitti oolanidha. Eebbi isaanii nurra haa bulu. Qulqulloonni toloonni ergamoota Waaqayyoo kadha gargaarsa isaaniitiin nurraan fagaatini ittaan fufa. Eengaddaa akkuma yaadattanii amaloota ayina xilaa ilaalaa turre. Tartiiba jahaffaarra geenyee turre. Tartiiba jahaffaarratti maaltu ture iyyuu ayina xilaan sammuu keenya, laphee keenyaa fi hilliinaa keenya ofii ishiitiif oolchuu akkamitti akka dandeessu ilaalaa osoo jirru sa'aatiin nurratti ga'ee addaan kunnee turre. Ammallee achumarraa hin kaasee itti fufa. Maaliif baay'ee duubatti deebi'ee wannoon jedhu kanaan dura kaleessa irra dabarree turre waan ta'eef bakkuma dhaabne irraayin itti fufa jechuudha. Bakkuma dhaabne irraayin itti fufa jechuudha. So akkuma dubbachuudhaaf yaale ayina xilaan sammuu keenya, laphee keenyaa fi hilliinaa keenya guutumaan guututti kan ishii taasisuudha. Sirriitti hubadha. Guutumaan guututti kan ishii taasisuudhaan wantoonni goonu marti, wanti ilaallu, wanti dubbannu marti karaa ishiitiin akka darbu taasisuudhaan rakkoo fi miidhaa cimaa nurraan gahaa akka ture akka hubannu barbaachisaadha jechuudha. Karaa kanaatiin maal jedhamee ibsama? Akka kopheessa taanu yeroo baay'ee kopheessa akka taanu yookaan nama akka hin qabneetti akka of ilaallu kophummaa keessa yookaan immoo kophummaa keenya akka labsinu akkas barbaaddi. Karaa biraatiin maal jechuudha? Amala keenya jijjiiruudhaan, dhibee nutti baay'isuudhaan, fakkeenyaaf immoo yeroo tokko tokko mindeeffamnee kan jiraannu yookaan immoo kan hundi jennu yoo taate liqaa nutti baay'isuudhaan namaa wajjin akka waliin argine liqaa san kaffaluu hin dandeenyu waan ta'eef mana keessa dhokannee akka teenyu namaa wajjin akka waliin argine mana dukkanaa keessa cufannee akka teenyu nu taasisti. Eenyu? Ayina xilaan amala ishee irraa jechuudha. Kanaaf karaa kanaan maal hojiirra oolfatti? Hubadhaa sirriitti nama wajjin mari'annee furmaata akka hin arganne nu taasisuudhaan ofii keenya keessatti argitanii akka miidhamnu gochuudhaan amma namaa wajjin gaafa mari'anne namaa wajjin gaafa haasofne furmaata arganne akka namaa wajjin haasofne mari'annee furmaata hin arganne ofuma keenya keessa keenyatti akka miidhamnu gochuudhaan yookaan immoo akka miidhamnu taasisuudhaan namni naaf hin ba'u akka jennu argitanii akka nama shakkinu namni naaf hin ba'u akka jennu kana qofaa miti. Namni kaleessa wal barreen Eshi galatooma. Nama kaleessa wal barreen jijjiirtee nama kaleessa wal barreen laala amma wal barree irraa nama gaarii argannee irraa hiriyaa argannee irra jennee gaafa yaannu gaafa itti of kenninu maal gochuu jalqabdi namuma kaleessa wal barreen namuma gaarii kana duyda nutti akka garagarchu gochuudhaan wadaajota keenya warroota keenya jennee yaannu diinota keenya taasisuudhaan warroota diinota keenya ta'an immoo dhufanii akka nu dhiifama gaafatan erga gootee booda akka nuun araaraman erga gootee booda deebi'anii akka isaan nu miidhan lammaffaa nama hin amanu akka jennu nu taasisu laala. Akkuma kitaaba qulqulluu irratti barreeffame isinis akkuma beektanii qulqulluun Phexros gooftaa fi fayyisaa keenya waaqa keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee gaafatee ture? Obboleessi koo yoo na miidhe yoo natti balleesse yeroo meeqa dhiifama godhuu fi yeroo 7 dhiifama godhaafi jedhee gaafatee akka ture ni yaadattu. Yeroo 7 dhiifama godhaafi jedhee akka gaafate ni yaadattu. Gooftaa fi fayyisaan keenya maal jedhee deebiseefi 70 yeroo 7 siin jedhu jedheen argitanii 70 yeroo 7 siin jedhu kana jechuun maal jechuudha? Irruma deddeebinee sirriitti dhiifama gochuu akka qabnuudha malee yeroo tokko dhiifama goone saniin booda lakki miidhameera ammaan booda namaaf dhiifama hin godhu akka hin jenneef
Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 18 lakkoofsa 21 boqonnaa 18 lakkoofsa 21 irratti yoo nutti himu yoo nu barsiisu hin arginaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo ayina xilaan maal gochuu jaalatti hiriyoota keenya gaafa nu iccitii itti himne hubadhaa gaafa nu iccitii itti himne iccitii itti himne kana baasanii nama biraatti akka nu harkaa himan gochuudhaan hubadhaa. Iccitii qabna nama kaa hiriyyaadha jennee itti himan. Gaafa iccitii qabaanne itti himannu kana hiriyyaan keenya kun immoo iccitii keenya kana fudhee raawwadee ba'ee itti afaa jechuudha. Karaa kanaan akkas godhu gochuudhaan karaa kanaan ollummaa, firummaa, hiriyyummaa balleessuu jaalatte ayina xilaan laala. Kophummaadhaan akka jiraannu taasisuuf miti yaadni ishii. Kanaaf hiriyyummaan akka badu, ollummaan, firummaan akka badu maaliif iccitii keenya itti himne iccitii keenya nu jalaa baasee hime jennee nama sanirraa akka baqannu nu taasisu. Miira shakkii nu keessa naquudhaan hubadhaa. Miira shakkii nu keessa naquudhaan wanti karoorfanne akka waan hin milkoofnetti nutti mul'isu. Waan hin karoorfanna keessattuu jiruu keenya jijjiirachuudhaaf, hojjennee jijjiiramuudhaaf, hojii haaraa hojjechuudhaaf, hojii haaraan sun immoo akka fiixaan ba'uuf. Ayina xilaan garuu daa'immumarraa jalqabdee akkuma wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 21 irratti yaa gooftaa daa'imummaa isaa irraa eegalee hafuurri hamaa kun isa qabe jedhee gooftatti akkuma hime daa'imummaa keenyarraa jalqabdee nu wajjin waan turreef waan nu gammachiisu waan nu dallansiisu hunduma isaatuyyuu karaa beekutti waan dhuftuuf maal gooti milkaa'ina keenyarra dhaabatti deemte akka nuuf hin milkoofne. Hojii haaraa hojjennee jalqabnee akka nuuf hin milkoofne yookaan immoo nuuf hin milkaa'u jenneetu akka yaadnu nu taasisti. Eenyu keessattuu zaara ayina xilaan. Zaara ayina xilaa gaafa jennu maal jechuu keenya kanuma gadaameessa keessaa waliin bahee jechuudha. Gadaameessa keessaa waliin bahee. Amalli ishii inni torbaffaan iddoo eebbifamoo irraa nu dhorku. Kunillee immoo amala ayina xilaa keessaa ishee tokkodha laala. Iddoo eebbifamoo deemnee akka hin eebbifamne, akka eebba hin arganne. Haaluma salphaadhaan irraa nu hambisti. Fakkeenyaaf amma dubartoota waan ishiin gootu haa ilaallu. Dubartoonni as keessa jiraachuu dandeessan sirna qulqulleessaa yookaan immoo qiddaasee deemuu barbaaddanii, kawwaala yookaan immoo gadaamii tokko deemuu barbaaddanii, yookaan taabota baasuu barbaaddanii wantoota garaagaraatitu jira kan beektanii. Kana mara gochuu barbaaddanii garuu immoo ayina xilaan kan akka gootan waan ishiin hin barbaanneef maal gooti dubartoota laguun akka itti dhufu laguu itti fiduudhaan laguu immoo yeroo malee laguu nama ji'atti yeroo tokko dhufaami ji'atti yeroo lama yookaan immoo yeroo sadii akka itti dhufu taasisuudhaan laguun kun immoo gaafa dhufu akka sirriitti isaan dhukkubu taasisuudhaan miira dhukkubbii akka qabaatu taasisuudhaan argitanii miti kana kan gootuuf maaliif akkuma reefsiniin jedhe gara kawwaalaa yookaan immoo gara gadaamii deemnee akka hin eebbifamne eebbaa akka hin arganne jiruun keenya maatiin keenya akka hin eebbifamne ishiin illee immoo gaafa achi deemnu sani eebba fudhannee dhufna barakatii fudhannee dhufna waan ta'eef barakatiin sun akka mana keenya hin galle gochuudhaan gaafa taabonni ba'u taabota baastanii akka hin eebbifamne taabota fuulduratti deemtanii sagaddanii taabota fuulduratti eebba akka hin arganne gochuudhaan kana qofaa miti sirna qulqulleessaa deemtanii qiddaasee dhaabbattanii qaddafamtanii akka gara mana keessanii hin galle tsabala qiddaasee lubaan eebbifamtanii yookaan ixaaniidhaan wantoota garaagaraa wantoonni achitti gurguramu waaqayyoodhaaf sirna sanirratti godhamuuf hunda isaatuyyuu akka hin hirmaanne isin gochuudhaan yookaan immoo faallaa amma isiniin jedhee kana keessattuu faallaa xurii fi faallaa laguu kanafaa fiduudhaan faallaa laguu gaafa isiniin jedhu maal jechuudha ji'atti yeroo lama yookaan yeroo sadii fiddi isiniin jedhee miti amma immoo maal gooti guutumaan guututti laguu waggaa tokko hubadhaa waggaa tokkoof yookaan immoo ji'a jahaaf akka hafu taasisuudhaan gara dhala dhoorkutti deemuufaa barbaaddi ilaala. Nama akka dhalan arganne gochuudhaaf. Kanaaf namoonni akka nu arrabsan gochuu argitanii maal jedhanii hin dhaltu isheen gaangedha jechisiisuudhaan nuti immoo akka miira keessa gallu akka nama sodaannu kanaaf namatti akka hin baane nu gochuu barbaaddi. Akkuma kunoo dubartii saamraawitti boqonnaa wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti
boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti yeroo sa'aatii 6 ta'uu jedha miti. Yeroo sa'aatii 6 ta'u. Sa'aatii 6tti namni bishaan waraabuu hin deemu. Akkuma beektan. Ganama yookaan galgala bishaan waraabbata namni erga aduun cabdee yookaan immoo aduun hin jabaatin kan halkaniin ka'ee bishaan waraabbatu namni. Ishiin garuu sa'aatii 6tti deemtee bishaan waraabbatu. Maaliif namni waan ishii arrabsuuf arraba san dheeffa argitanii yeroo namni hin dhufnetti deemtee bishaan san waraabdu. Akkas akka taanu nu taasiste jechuudha. Amma ayina xilaan yaadni ishii maayinni akka akkas taanu barbaadde. Keessattuu akkuma isiniin jedhe Zaaraa ayina xilaanii dhala dhoorgachuudhaaf yookaan immoo gadaamessa irra teessee namni dhala akka hin arganne kan taasistu yeroo baay'ee Zaaraa ayina xilaan tun dhiirsarraa kan dhufte yoo taate. Dhiirsarraa kan dhufte yoo taate maal jettee yaaddi isiniin jedheeraa kanaan dura akka niititti of yaaddii isiniin jedheera. Akka niititti of yaaddi jechuun maal jechuudha? Dubartii fakkeessitee itti dhufti halkan. Kanaafuu kan kooti jettee yaaddi jechuudha. Yeroo kana ishiin immoo hin dhaltuu gaangidha jechisuudhaan akka addaan bahan. Keessattuu hubadhaa. Waaqayyo abbaan keenya kanaan booda jedhe dhirsaaf niitiin erga wal fuudhanii booda kanaan booda foon tokko malee si'achi foon lamaa miti jedhee dubbateera. Seexanni immoo faallaa kanaatu hojjeta waan ta'eef yeroo maraa bultii kana diiguu barbaada. Gooftaan fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyyoos irratti sirriitti waa'ee gaa'ilaa barsiiseera. Maal fa'aa kaasee kan seera uumamaa boqonnaa lamarra jiru san kaasee sirriitti isumarra deebi'ee si'achi foon tokko malee foon lamaa miti kan jedhu kana sirriitti barsiisee ture. Amma seexanni faallaa kanaa hojjechuu barbaadde waan ta'eef bultiin sun akka diigamu barbaadde. Kanaaf maal gootii deemtee gadaamessa irra teechi jechuudha. Gadaamessa keessattuu faaloopiyaan tiyuubii. Baayoloojii irratti ni yaadattu. Faaloopiyaan tiyuubii kanarratti dhaabbattee maaliif oovaarii irraa killeen eega qophooftee booda gara faaloopiyaan tiyuubii dhufti. Oovaarii irratti killeen eega qophooftee eega bilchooftee booda yookaan immoo erga yeroon ishii ga'ee booda gara faaloopiyaan tiyuubii dhufti. Iddoo sanitti iddoon fertilaayizeeshinii itti uumamu waan ta'eef bakka san deemtee qabatti. Sanyiin dhiiraa san biraa akka hin dabarre. Kunoo amma warroota amaloota ulfattiin dhoorkan keessaa tokko luuppiin dhaqee bakka san akka taa'u taasifamaa miti. Luuppiin akkas taate akkuma luuppii san taate jechuudha ishiin dheedha. Luuppiin illee hojii isaanii ta'uu danda'a waan beeknu hin qabnu waan ta'eef keessatti garuu hojii luuppii sun hojjetaa jiru seexan. Kana qofaa miti yoo kana bira darbee hubadhaa sirriitti yoo kana bira darbee kan ulfooftu taate sirriitti hubadhaa yoo kana bira darbee kan ulfooftu taate carraan lammaffaa yookaan immoo wanni ishii yaaltu ayina xilaan wanni yaaltu lammaffaa maa inni shootalaayii ta'u shootalaayii hin beektan jedhee yaada shootalaayii ni beektu jedhee yaada shootalaayii jechuun maal jechuudha daa'imni yookaan immoo gadaamessa keessatti erga guddatee booda yeroo dhalachuuf ka'u irraa baasu argitanii yeroo dhalachuuf ka'u irraa baasu. Kan ammoo karaa maaliin godhaa rifachiisuudhaan waan wayiitiin rifachiisuudhaan yookaan immoo nyaata garagaraatiin yookaan immoo namni keenya maal jedhee waama irraa bahee ni deebi'ee so akka irraa bahu akka deebi'u taasisuudhaan akka irraa bahu yookaan immoo akka deebi'u taasisuudhaan maal gooti ulfi sun akka hin milkoofne argitanii miti shootalaayii ta'uudhaan ulfi sun akka hin milkoofne gooti jechuudha. Fufaa akkuma isiniin jedhe shootalaayii ta'uudhaan deemtee faaloopiyaan tiyuubii keessatti akka sanyiin dhiiraa deemee too killee wajjin wal ga'ee akka fertilaayizeeshiniin uumamne gochuudhaan yoo kana gochuu dadhabde yoo kana gootee maseenessuu dadhabde maal gooti shootalaayii ta'uudhaan akka kan uumame sun irraa bahu kana carraa lammaffaadhaan yaalte yaada. Carraa lammaffaadhaan maal yaaddi akka irraa bahu gooti jechuudha. Carraa kana bira darbee immoo yoo kan dhalatu ta'e sirriitti na hubadhaa. Yoo kana bira darbee kan dhalatu yoo ta'e kana bira darbee maal gooti bifa balleessuudhaan amala yakkuudhaan guddina irratti rakkoowwan garaagaraa akka ga'u taasisuudhaan guddina irratti yoo akkuma hubadhaa sirriitti yoo kan shootalaayii kun immoo ta'uufii dide laalaa dura dhala dhoowwiti yoo dhala dhoowwuun ta'uufii dide akka irraa bahu taasisti akka irraa bahu woommoo gochuu dadhabde daa'imni dhalate sun akka bifa badu yookaan immoo akka amala badu yookaan immoo guddina irratti rakkoon garaagaraa akka irra ga'u taasisti. Guddina irratti rakkoon garaagaraa akka irra ga'u gaafa jennu maal jechuu keenya
cabaqsiisuu, ijji isaa kan shawraarra'e akka ta'u taasisuu yookaan immoo kan gateettii qabu hin yaadattanoo ta'e wangeela Luqaas boqonnaa 13 wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 11-13 irratti yoo dubbistanii haati tokko dhuftee turte yeroo gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisu mukuraabii keessatti haati tokko dhuftee turte. የድካም መንፈስ ያለባት jedhaan የድካም መንፈስ gateettii kan qabdu turte haati dhufte sun gateettii kan qabdu turte gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ilaalee ergasii ishii fayyisee ture namitti isan jechuudha. Fayyisee ture. Kan waan akkasii kana fa'aa akka ba'u kan taasisu hafuura kanaa jechuudha. Hafuura hamaa ayina xilaa keessattuu zaar ayina xilaa jennuun maal kan jennuun kan isin jedhe zaar ayina xilaa kan jedhamu kun jechuudha. Zaar ayina xilaa kan jedhamu kun. Kana malees eebba nu dhoorgudha waan ta'eef kaayyoon isaa jalqabumarraayyuu yeroo kadhannaa kadhannu sirriitti hubadhaa. Eebba nu dhoorguu barbaada waan ta'eef kaayyoon isaa yeroo kadhannaa kadhannu kadhannaadhaaf yeroo kaanu. Kanammoo namoota baay'eetu rakkachaa jira waan ta'eef sirriitti dhaggeeffadhaa. Ija keenya imimmaaniin guutuu nu hamoommachiisuu nu hiixachiisuu nutti ulfaatuu nu nuffisiisuu osoo hin fedhin akka fuula kitaaba qulqulluu sanii kitaaba qulqulluu yookaan immoo kitaaba kadhannaa sanii lakkoofu fixe moo hin fidne jennee fuula meeqarra ga'e jennee akka fuula isaa lakkoofu fuula meeqatu naafe jennee ilaalame waaqayyo fuuldurratti jilbiiffannee odoo kadhachaa jirru akkamitti nu salphisuu akka barbaadu ilaalaa jira. Waaqayyo fuulduratti jilbiiffannee odoo kadhachaa jirru hin dhumuusila fuula meeqaffaarra geenye jennee akka fuula lakkoofu waaqayyo fuulduratti sirriitti hollachuudhaa fi roommo'uudhaan kan cubbuu keenya dhiyeessuu qabnu maal nu godha akka fuula lakkoofnu nu taasisa laalaa hubadhaa. Karaa biraatiin kana gochuudhaan maal godha kitaaba kadhannaa akka jibbinu yookaan immoo kitaaba qulqulluu dubbisuu akka jibbinu nu taasisa. Kitaaba kadhannaa akka jibbinu kitaaba qulqulluu dubbisuu akka jibbinu nu taasisuudhaan yeroo keenya karaa maleedhaan akka darbu karaa hin barbaachisneen karaa hin taaneen yeroon keenya akka darbu taasisuun hojii zaaraa hin xilaati jechuudha. Hojii zaaraa hin xilaati. Sirriitti kana jala murtanii beekuun barbaachisaadha. Karaa biraatiin kitaaba dubbisnee baay'ee jaallanne tokko tarii akkuma taanee dubbisnee kitaaba baay'ee jaallanne tokko yoo jiraate kitaaba sanitti deebinee akka hin dubbisne gochuudhaan yookaan immoo kitaaba namni dubbisee baay'ee jaallate keessattuu kitaaba jireenya nuuf kennu jireenya hafuuraa keenya kitaaba nu utubu yoo ta'e kitaaba nu dubbisnee baay'ee isaan dubbisanii baay'ee jaallatan nuti immoo akka dubbisnuuf nuuf kennan yoo ta'e kitaaba sani akkuma taane yoo dubbisuu jalqabne hubadhaa sirriitti akkuma taane yoo dubbisuu jalqabne akkuma taane kitaaba namni tokko dubbisee jaallate hiriyaan keenya dubbisee jaallate lakkii hoodhu dubbisi jedhee nuu kenne immoo hin jira miti akkuma taane tokko kitaaba san yoo dubbisuu jalqabne kitaaba san dubbisnee akka fiixaan hin baane akka eebbarraa hin arganne dhibee nutti fiduudhaan hojiidhaan nu qabuudhaan sababa garagaraatiin akka addaan kunnu nu gochuudhaan kitaabichi sun osoo hin xumuramin nu harkaa akka ba'u taasisu keessattuu akkuma reefsiniin jedhe kitaabni sun kan eebbatti argannu yookaan immoo kan waa'ee hafuurota hamaa kana dubbatu yoo ta'e karaa kanaan nurraa fageessu akka hin salphanneef akka ifa hin baaneef akka itti hin beekamneef waan barbaaduuf hafuurri hamaa kun karaa kanaan kitaabicha kana nurraa fageessuu barbaadaa jechuudha. Karaa biraatiin hoo kan dubbisne hoo amma dubbisne irra miti kan dubbisne hoo maal godha laalame rabbitti. Baay'ee tokko akkamitti karaa garagaraatiin hafuurri hamaa kun akka hojjetu akka beektaniin barbaada. Maal godhaa kan dubbisne dafee akka irraanfannuuf akka nu keessaa baduuf akka jireenya nu hin taaneef karaa garagaraatiin hojjeta. Fakkeenyaaf fiilmii ilaalleetu akka dagannu waan dubbisne san yookaan immoo gaddaa fi gammachuu garagaraa keessa gallee wanna dubbisne wanna ilaalle san akka dagannu argitaniifti jiruuf jireenya keenya keessatti qabamnee akka dagannu nu gochuudhaan kanuma dubbisne sanuyyuu akka eebbarraan hin arganne nu taasisaa jechuudha. Keessattuu yeroo baay'ee sirriitti hubadhaa keessattuu yeroo kadhannaa kadhannu kan fuula nu lakkoofsisuun
Mee hubadhaame fuula fakkii madaalamii yookaan fayyisaa addunyaa jilbiiffanneetoo fuula meeqatu nu hafe jennee yeroo lakkoofnu hagamta akka salphina akka ta'e ilaala. Kanaafi kadhannaan akkuma beektan kadhannaa jechuun fuula waaqayyoo dhaabbachuudha. Kadhannaa jechuun fuula waaqayyoo fuula gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dhaabbannee waan barbaanne san gaafachuu kadhannaa dhiyeessuu yookaan immoo itti haasa'uudha ittuma haasa'uudha. Kadhannaan bar haasa'alleedha. Kadhannaadhalleedha haasa'alleedha. Dubbii waaqayyoo wajjin abbaa keenya wajjin goonuudha waan ta'eef jechuudha. Sirriitti hubadha. Kanaaf yeroo kadhannaa kadhannu maal gochuu qabna? Maal gochuu qabna silaa akka seeratitti naxalaa uffachuu, qalbii keenya sassaabbachuu, yoo dandeenye jilbiiffanne sirriitti hubadha isteeppii kana. Yoo dandeenye jilbiiffanne yoo sababa garagaraatiin hin dandeenye ta'e immoo dhaabbachuudhaan sirriitti hubadha dhaabbachuudhaan. Kana hunda sodaa waaqayyoof qabnu of keessatti mul'isaatii kana gochuu qabna. Ayina xilaan garuu kana hin barbaaddu waan ta'eef faallaa kanaa akka raawwannu nu taasiste. Faallaa kana qulluma keenya wayaayyuu seeraan hin uffatin fuula fakkiiwwanii dhaabbannee akka kadhannu gara bataskaanaa akka deemnu seeraan hin uffatin jechuudha. Seeraan hin uffatin gara bataskaanaa akka deemnu nu taasisuu. Waan isin ajaa'ibu guyyaa taabonni kabajamu. Guyyaa taabonni kabajamu taabota kabajuudhaaf jennee kan ammoo sirriitti hubadhaa. Namoota baay'ee irratti mul'ata waan ta'eef sirriitti hubadhaa. Taabota kabajuudhaaf jennee ni deemna miti. Taabota kabajuudhaaf jennee deemnee yookaan immoo iddoo kawwaalaa gadaamii garagaraatitti eebbifamuudhaa deemne ishiin garuu maal gooti beektu? Erga achi deemnee booda mana bunaa, mana sirbaa yookaan immoo mana xajjii, mana haraqee akka seenneetu achitti talkasakkasu. Argitanii miti? Akka of gannu, akka eebba hin arganne karaa kanaan nu taasisuudhaan yookaan immoo akka sagaagallu nu gochuudhaan argitanii eebbaaf deemnee abaaramnee akka dhufu. Saniin booda hoo lammaffaa hin deemu iddoo akkanaa agan achi deemee abaaramu oduu asumatti baqqaa jennee akka abdii kutannu nu taasisu. Akka maal taanu akka abdii kutannu nu taasisu. Kuni hojii zaaraa naxilaa keessaa hojii gurguddaadha. Asirratti akka hubattaniin barbaadaa jechuudha. Kanaaf akkuma jedhe guyyaa taabonni bahu. Guyyaa taabonni bahu iddoo taabonni bahu deemnee yookaan immoo kawwaala yookaan immoo gadaamii deemnee eebba argachuudhaaf gaafa nu yaannu eebba argachuudhaaf gaafa nu yaannu iddoo mana bunaa yookaan mana sirbaa yookaan mana xajjii yookaan mana haraqee mana caatii nu geessuudhaan yookaan immoo kana birallee darbee iddoo sagaagalummaa nu geessuudhaan akka sagaagallu nu gochuudhaan eebba achii argannu doon ta'in abaarsa fudhannee akka dhufnu gochuudhaan ayina xilaan keessattuu zaaraa ayina xilaan hojii akkasii kana hojjechuudhaan baay'ee beekamti jechuudha. Hojii akkasii kana hojjechuudhaan baay'ee beekamti. Erga kana kan gootuuf maaliif yoo naan jettanii isteeppii ishii ilaala. Amma isteeppiidhaan deemaa jira. Isteeppii ishii ilaala. Kan erga gootee booda maal gooti? Kana bira darbuudhaan yoo itti mijate ilaala amantii nu jijjiirsisuudhaan. Yoo itti mijate amantii nu jijjiirsisuudhaan qulqulloota akka arrabsinu. Iddoo kabajamoowwan kana iddoo waaqayyo waadaa galee iddoo kana kabaje kana akka arrabsinu nu taasisuudhaan. Hanga dhumaatti akka irraa fagaannu akka iddoo sanirraa hanga dhumaatti fagaannu nu taasifti jechuudha. Maaliif kana gooti yoo kan jettan taate gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma beektanii qulqullootaaf aangoo kenneera. Aangoo maali? Aangoo fayyisuu. Sirriitti hubadhaa. Aangoo fayyisuu qulqulloota kanaa kennuu qofaa miti. Waadaa galeefira. Maal jedhee? Bishaan qorraa maqaa keessaniin namni obaase jedheera. Maal jedheera? Bishaan qorraa maqaa keessaniin namni obaase dhuguman isiniin jedha gatiin isaa hin baduu jedhe. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 40 hanga 42 gaafa dubbistan Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 40 hanga 42 gaafa dubbistan waadaa kana qulqullootaa galeefii jira. Argitanii? Isaan garuu maal jedhu? Fayyinni kan argamu Kiristoosiin qofaa.
Kiristoosiin qofa fayyinni kan argamu hin jiru. Kitaaba irratti akkatti barreeffame, kitaaba qulqulluutti akkatti barreeffamee hin jiru. Garuu akka akkana jettan isin taasisuudhaan eebba qulqulloota kanarraa argan hubadhaa. Eebba qulqulloota kanarraa argan fayyina qulqulloota kanarraa argannu akka hin arganne taasisuudhaan. Fakkeenyaaf qulqulluu Yaaqoob maal jedhee nutti himee jira? Qulqulluu Yaaqoob maal jedhee nutti himee jira? Yaaqoob boqonnaa 5 Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti kadhannaan qulqulloota fayyina akka kennu. Fayyina maalii? Fayyina foonii. Fayyina maalii? Fayyina cubbuu. Ilaalaala. Haatsiyaatም ሰርቶ እንደሆነ ይሰረይለታል jedhee cubbuullee hojjeteera yoo ta'e ni haqamaaf jedhee raawwatee dubbateera. Kuni kitaaba qulqulluutu dubbata yaada. Yaada kanaan faallaa akka taanu nu gochuudha. Laala amma amantii nu jijjiirsistee mitire yaada kanaan faallaa akka taanu taasistee mitire eebba bakka kanarraa argannu eebba qulqulloota irraa argannu faayidaa qulqulloota irraa argannu guutumaan guututti akka dhabnu nu taasisuudhaan erga amantaa jijjiirree booda achumaan akka bannu maaliif amantaa keenyatti akka hin deebine gochuu waan barbaadduuf jechuudha. Laala kuni Zaaraa Hinaxilaan hojiin ishii hojii diinummaa ishii hojjettu keessaa isa biraati jechuudha. Ishi amalli ishiin 8ffaan maayin amma 7ffaadha kana gaammaa ilaalaa turre. Amalli ishiin 8ffaan maayin waan ajaa'ibaati kunis guyyoota ayyaanaa akka hin kabajnu taasisu. Argitanii guyyoota ayyaanaa jedhaman maaliif የግዝት በዓላት kan jedhaman sanbataa fi guyyoota ayyaanaa jechuun sanbatni ni jira guyyoonni immoo ulfoo ta'anii የግዝት በዓል jedhamanii beekamanii jiru akkuma kiristaanaa keenyatti akkuma beektan jechuudha. Akkuma beekamu mana kiristaanaa keenya keessatti sanbanni lamaan fi የግዝት በዓል jedhamanii immoo kan beekaman guyyaa 21 guyyaa haadha keenya qulqulleettii maaramii, guyyaa 29 guyyaa baala waldii, guyyaa 12 guyyaa hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elaa የግዝት በዓላት yookaan immoo ayyaanota ulfoo jedhamanii akka kabajaman manni kiristaanaa keenya maal gootetti qannoonaadhaan qannantee nu ol keessa jirti. Guyyoota kana kaa'i hubadhaa sirriitti guyyoota kana kaa'i guyyoota kana qofaa miti. Yeroo sooma guddicha yookaan immoo abiyyi sooma yeroo jennuun kana yoo danda'ame guyyoota kana yoo danda'ame jechuun sirriitti akka kiristaana tokkotti akkuma akka jireenya kiristaana tokkotti guyyaa kana wal qunnamtii saalaa gochuun hin danda'amu. Sanbata guddaa, sanbata xinnaa, sanbata guddaa, guyyaa Maariyaamii, guyyaa Mikaa'elaa, guyyaa baala waldii kana wal qunnamtii saalaa gochuun hin danda'amu. Maaliif hin danda'amne? Kabaja isaaniif qabnu argisiisuudhaaf. Hubadhaa hin danda'amu gaafa isiniin jedhu wanna kana gochuun cubbuudha kan jedhu irraa miti. Irsaaf niitiin kan godhan cubbuu miti. Irsaaf niitiin qunnamtiin godhan cubbuu miti. Maaliif sireen isaanii siree eebbifamaadha jedhamee akkuma qulqulluu irratti kitaaba qulqulluu irratti barreeffame jechuudha. Irsaaf niitii wanni raawwatan sun cubbuu miti. Garuu guyyaa sanirraa eebba guyyaa sanii akka hin arganne sinitti amma mata dureen keenya maa inni guyyoota ayyaanaa kana akka hin kabajne yookaan immoo kabaja isaan kabajne akka isaan irraa eebban arganne nu taasisuudha waan ta'eef kaayyoon ishii maal gooti wal qunnamtii saalaa guyyaa kana akka raawwannu nu taasiste. Guyyaa kamii? Guyyaa sanbata xinnaa. Guyyaa sanbata xinnaa namni qunnamtii raawwate akkuma beektan guyyaa sanbata guddaa maal ta'uu hin danda'u qiddaasee deemuu yookaan immoo sirna qulqulleessa irratti argamuu hin danda'u akkuma beektan jechuudha. Kana qofaa miti guyyaa Maariyaamii, guyyaa Mikaa'elaa, guyyaa baala waldii kana qunnamtii akka goonuu fi akka mana kiristaanaa deemnee achitti eebba akka hin arganne nu taasisuudha. Yoo danda'ame sirriitti hubadhaa yoo danda'ame silaa kan nurraa eegamu guyyoota kana eebba argachuudhaaf maal gochuudha qabna? Dungoo ibsu fakkeenyaaf amma guyyaa 12 guyyaa 21 guyyaa 29 dungoo yookaan immoo shaamaa ibsu maqaa isaaniitiin isaan yaadachaati maqaa isaaniitiin shaamaa ibsu nama rakkateef immoo rakkataa gargaaru sirriitti immoo yoo kan nu danda'amu ta'e sirriitti hubadhaa sirriitti immoo kan nu danda'amu ta'e guyyaa kana sirna qulqulleessaa irratti argamne yookaan immoo qiddaasee irratti hirmaachuudhaan yoo nuuf danda'ame yoo waaqayyummaa silaaftuu nuuf jedheera garuu yoo nuuf danda'ame foonii fi dhiiga isaa fudhachuu foonii fi dhiiga gooftaa fudhachuu yoo kun nuuf dadhabame immoo achumatti sabala sirna qulqulleessaa kun sabala qiddaasee dhuguudhaan luba foonii fi dhiiga isaa qopheesse harka isaatiin eebbifamuu yookaan yoo guutumaan guututti immoo kan nuuf danda'amu ta'e ammallee sadaffaa irratti kan nuuf danda'amu ta'e immoo
maal gochuudha guyyaa kana guyyaa kam guyyaa sanbataa guyyaa 21 guyyaa 12 guyyaa 29 kana maal gochuutu nurraa eegama maal gochuutu nurraa eegama wantoota wangeela irratti barreeffaman gaafa wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 irratti kan barreeffaman gooftaa fi fayyisaan keenya gaafan dhufu kanan isaan gaafadha jedhee kan nuuf ibsisan fakkeenyaaf beela'aa nyaachisuu dheebotaa obaasuu keessummaa simachuu kan daare uffisuu dhukkubsataa gaafachuu kan hidhame gaafachuu isa kunikaa kan guyyaa kana hojjechuu yoo nuuf danda'ame guyyaa kana kan nurraa eeggamu waan akkasii kana hojjechuu garuu keessattuu ayinaxilaan guyyoota kana fedhii foonii keenyaa fiduudhaan laala amma ayinaxilaan waan ishin hojjettu laala guyyoota kan fedhii foonii keenyaa garmalee kakaasuudhaan akka rakkan yookaan immoo rakkina keessa akka galu yookaan immoo akka fedhii foonii san raawwannu amma namni niitii ofii wajjin guyyaa kana lakkiin raawwadhu jedhee toyyoo doo yaade fedhii isaa garmalee fiduudhaan akka raawwatu taasisu. Saniin booda hoo akkas sirriitti akka wal baruudhaan yookaan immoo ittuma herreegdee guyyaa kana akka hojii gaarii hin hojjenne taasisu. Keessattuu guyyaa kana akka sagaagalu taasisu. Maaliif sagaagalummaan Waaqayyo fuulduratti jibbisiisaadha baay'ee. Qulqulluu Phaawulos maal jedhee akka nuuf barreesse itti aannee ilaalla. Garuu niitii keenya wajjiinis yookaan immoo abbaa manaa keenya wajjiinis yoo kan ta'u ta'e wanni martuu sirna qaba mitiire wanni martuu sirna qaba wanni martuu yeroo qaba. Garuu yeroo sirnas nu dhoorkuudhaan yeroo barbaadnetti fedhii foonii keenya akka raawwannu nu taasisti jechuudha. Akkuma dubbadhe ittuma herreeguudhaan guyyoota kana ittuma herreeguudhaan hojii gaarii dhiisnee sagaagalummaa keessa akka gallu maaliif nu taasisti kan jedhu kana qulqulluu Phaawulos akkana jedheetu nutti himee ture. Ergaasaa gara warra Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 18 hanga 20 irratti waan akkana jedhu ni argina. Boqonnaa 6 lakkoofsa 18 tokkoffaa Qorontos jechuudha hamma 20 irratti. Sagaagalummaarraa dheessaa nuun jedha. Sagaagalummaarraa maal godhaa? Dheessaa. Namni cubbuu hojjetu hunduu foon isaatiin ala. Sagaagalummaa kan hojjetu garuu laala foon isaa irratti cubbuu hojjeta. Maal irratti? Foon isaa irratti. Foon keenya irratti cubbuu hojjechuun kun Waaqayyo fuulduratti maaliif jibbisiisaa ta'e jettanii yoo irra lakkoofsa 19 fi 20 gaafattanii isinii bultoo hafuura qulqulluu ta'uu keessan hin beektanii jedhee gaafata qulqulluu Phaawulos. Saniin booda hoo gatii qaaliidhaan bitamtaniittu. Kanaaf isin kan keessanii miti. Waan taataniif gatii qaaliidhaan bitamtaniittu waan ta'eef foon keessaniin Waaqayyo kabajaa. Argitanii? Maal jedhee? Foon keessaniin Waaqayyo kabajaa. Ayinaxilaan immoo amaluma isheetirraa akkuma reef dubbadhe nuti eebba Waaqayyorraa argannu dhabsiisuu, Waaqayyorraa gargar nu baasuu, gargar nu fageessu kun amaluma seexana hundaati. Baay'ee ayinaxilaa qofaa miti. Amaluma seexana hundaati. Hundi isaaniitu kana hojii hojjechuu kana waan barbaadaniif namni gara sagaagalummaatti akka deemu kasaasistu immoo ayinaxilaa. Hojiin ishii guddaan namni foon isaatiin akka sagaagalu taasisu. Sagaagalummaan Waaqa biratti baay'ee jibbisiisaa kan ta'eef tokkoffaa nu bultoo hafuura qulqulluuti. Kanaaf kuni nuti mana qulqullummaa isaati jechuudha. Mana qulqullummaa Waaqayyooti. Argitanii? Mana qulqullummaa Waaqayyoo kataaniif immoo gatii qaaliidhaan waan bitamneef. Kanaaf foon keenyaan Waaqayyo kabajuu sirriitti akka nurraa eegamu akka qabnu yoo nu argisiisu yoo nu hubachiisu maal nuun jedheera? Foon keessaniin Waaqayyoon maal godha? Kabaja. Foon keessaniin Waaqayyoon kabajaa jedheetu gaafa nutti himu. Ayinaxilaan kana maaliifii akka hojiirra hin oolchine yookaan immoo akka Waaqayyo hin kabajne maaliif barbaaddi? Akkuma reef dubbadhe irra deddeebi'ees akka dubbachaa jiru Waaqayyo irraa nu fageessite karaa Waaqayyootirraa karaa sirriitirraa karaa seeran irra deemuu qabnurraa nu fageessite karaa ofii waan ofii barbaadde waan ofii yaadde akka hojjennu nu taasisuudhaan karaa Waaqayyo irraa erga nu fageessite booda dhumarratti maal ishiin yaadni ishii akka
ishee wajjin gubannu nu taasisudha jechuudha. Dhumarratti yaadni isaa akka isaan wajjin gubannu nu taasisudha jechuudha. Kuni maal jalatti akkuma beektan guyyoota kabajamoo, guyyoota ayyaanaa, guyyoota gizzitii ta'an akka guyyoota kana kabajnee akka irraa eebba hin arganne karaa ittiin nu taasistudha. Eenyu? Ayina xilaan jechuudha. Karaa ittiin nu taasistudha. Eenyu? Ayina xilaan jechuudha. Kana qofaa miti ammallee amalli ishii baay'eedha jiran. Kana qofatti hin dhaabatu. Kun immoo baay'eema tokko nama ajaa'ibsiisa. Nama qalbii jijjiirratu yookaan immoo nama qalbii jijjiirrate dogongorsuun saglaffaadha. Saglaffaan nama qalbii jijjiirrate dogongorsuu kana ilaallee ni dhaabna har'aaf asirratti. Kana ilaallee ni dhaabna. Maal jechuudha nama qalbii jijjiirrate dogongorsuu jechuun? Namni tokko akkuma beektan fakkeenyaaf abbaa lubbuu yookaan immoo abbaa qalbii jijjiirannaa keenya bira deemnee bakka yaa abbaa balleessaa akkasii balleesseera. Amma qalbii jijjiirrachuun barbaada. Waaqayyotti deebi'uun barbaada. Qannoonaa fudhachuun barbaada. Tsoomaa fi sagadaan gara waaqa kiyyaa deebi'uun barbaada jettanii waaqayyotti deebi'uudhaaf jettanii abbaa gaabbii keessan bira deemtanii gaafa waan maraa itti himattanii qannoonaa fudhattanii torban tokko haa ta'u torban lama haa ta'u guyyaa haganaa sagadaa hagana tsoomaa siniin jedhee erga sinii kennee booda isa biraa gaafa deebitan ani xilaan maal gooti hanga danda'ameen sirriitti hubadhaa hanga danda'ameen akka tsoomii keessa san addaan kuttan isin gooti. Akka hanga danda'ameen qannoonaa fudhattan san akka addaan kuttan isin gooti. Hanga danda'ameen waan gochuu qabdu maraa gochuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf maal gochuu? Fakkeenyaaf sirriitti hubadhaa. Fakkeenyaaf yeroo kam addaan nukutti akkuma jalqabaniin addaan kakutan jiru. Sirriitti hubadhaa. Akkuma jalqabaniin addaan kakutan jiru. Yeroo xumuruuf jiran immoo iddoo keessa gahanii yookaan immoo yeroo xumuruuf jiran immoo ka addaan kutan jiru. Erga xumuranii booda immoo cubbuu ceephuu itti gallesan sirriitti hubadhaa. Cubbuu ceephuu itti gallesan cubbuu waaqayyo irraa nu fageessa jennee waaqayyo dogongorreerraa waaqayyotti yakkineerraa balleessineerra jennee yaannee qofa hin hafne deemnee qalbii ittiin jijjiirranne san irra deebinee akka hojjennu nu taasisuudhaan. Argitanii hojii ishii? Irra deebinee akka hojjennu nu taasisuudhaan. Kuni maal ishii fayyadaa'oo naan jettan ta'e waan baay'ee ishii fayyada. Tokkoffaa abbaa qalbii jijjiirrannaa keenya abbaa lubbuu keenya kana akka irraa dheeffinu akka sodaannu. Argitanii? Akka irraa dheeffinu akka sodaannu nu gochuudhaan. Maaliif akka irraa dheeffinu akka sodaannu nu gooti? Lammaffaa deemnee akka qalbii hin jijjiirranne. Lammaffaa deemnee akka cubbuu keenya kanarraa hin dheessine nu gochuudhaan. Akka cubbuu keenya kanarraa hin fagaanne nu gochuudhaan maal gooti? Akka sodaannu miirri sodaa. Kaleessa akkana jedhee himadhee har'a immoo kan cubbuma kanattan deebi'a akka jennu nu taasisuudhaan. Cubbuu kana erga himanne, erga tsoomne, erga kadhanne, erga immoo sagannee waan kana ofirraa fageessuudhaaf xaarree xummurree booda akka foonii fi dhiiga isaa hin fudhanne nu gochuudhaan. Sirriitti hubadhaa. Akka foonii fi dhiiga isaa hin fudhanne nu gochuudhaan karaa kanaan maalirraa nu fageessiti? Abbaa qalbii jijjiirannaa keenyarraa yookaan immoo abbaa lubbuu keenyarraa nu fageessiti jechuudha. Nu fageessuun kuni faayidaan ishii maa inni lammaffaa akkuma reeffi dubbadhetti lammaffaa waan kana akka hin yaanne dheengadda ceephuu galee dheengadda himadhee amma immoo irra deebi'ee tan cubbuu sana hojii ammallee isuman deebi'ee himadhaa jennee akka saalfannuuf akka irraa fagaannuuf karaa kanaan nu fageessitee lammaffaa isaan bira hin ga'u ija kamiinan isaan laala akkamittan ol jedhee isaan laala akka jennu nu taasisuudhaan cubbuu sana irra deddeebinee akka goonu irra deddeebinee gochuudhaan immoo akka abdii kutan akka abdii qalbii jijjiirrachuu kana kutan abdii qalbii jijjiirrachuu kana kutannee waan san amaleeffannee maal cubbuu sana sagaagalummaa yoo ta'e sagaagalummaa hanna yoo ta'e hanna ajjeechaa yoo ta'e ajjeechaa argitanii cubbuu san amaleeffannee cubbuu sun nafa nuu ta'e bakka garuma mana qulqullummaatiyyuu akka hin ilaalle argitanii gara mana qulqullummaatiyyuu akka hin ilaalle abbaa gaabbii keenya akka hin yaadanne guutumaan guutuutti akka dagannu nu taasisuudhaan karaa san keessa irra deddeebinee akka deemnu irra deddeebinee waan san keessa akka jiraannu taasisuudhaan karaa kanaan maal nu gooti yeroo qalbii jijjiirrannaa
dogongorsitee akka eebba hin arganne akka cubbuun keenya dhiifama hin arganne yiftaa sa'aatii jedhamu san bira akka nu hin geenye karaa garaagaraatiin nu taasiste. Eenyu? Zaara ayina xilaa yookaan immoo ayina xilaa ka jennee hanga ammaatitti ilaalaa jirru jechuudha. Kuni amaloota ishee wanti ishiin nurraan geessu. Wanti ishiin nurraan geessu nullee immoo keessa keenyatti yoo akka ishiin hin jiraanne beekne sirri keessattuu akka ishiin hin jiraanne yoo kan beeknu ta'e maaliif hin beeknu waan ta'eef waanuma dadhabbinuma keenya dadhabbinuma foonii keenya nutti fakkaata. Dadhabbina foonii keenyaa miti. Dadhabbina foonii keenyaa miti. Erga seentee booda seexanni hafuurri hamaan baay'isuu asirratti wanni hubachuu qabdanii hafuurri hamaan hanga seenutti fedha keenya barbaada. Fedha keenya barbaada. Fedha keenya barbaada gaafa siniin jedhu maatiin keenya fedha keenya malee karaa maatii keenyaa yoo dhufe fedha keenya barbaade too fedha keenyaan eeggatu. Maaliif maatiin keenya jalqabumaayyuu akkuma kanaan dura haasa'aa turre hafuurota hamoo kana nutti fidanii roo ta'e already nu keessa seeneera. Fedha keenya hin eegu. Namni matatiidhaan nuti ergee yeroo ta'e fedha keenya hin eegu. Kana maraayyuu kan ittiin dhoorgannu maaliin? Kadhannaadhaan. Maaliin? Sagadaan. Maaliin? Tsooman. Maaliin? Kennaa kennuudhaan nama rakkate gargaaruudhaan. Karaa kanaan silaa akka ofirraa eeguun nurraa eegamu ture. Karaa kanaan silaa akka ofirraa ittisu nurraa eegamu ture. Nuti illee immoo akkuma beektan kana hin goonu waan ta'eef dabarfamnee kennamna. Maaliif? Seexana kanaaf. Erga seenee booda nuti taphata akka barbaadetti. Akka barbaadetti nuti taphata. Kanaaf hundi keenyayyuu hojii ayina xilaa kanarraa akka baraaramnuuf qalbii keenya jijjiirrannee abbaa gaabbitii wal arginee tsoomaa fi kadhannaadhaan sagadaa fi kennaadhaan waaqayyo wajjin akka jiraannu waaqayyo abbaan keenya fedhaa fi heeyyama isaa nuuf haa ta'u hanga ammaatti kan nu barsiise waaqayyo abbaan keenya galatoomfame nu haa ta'u nutis kan baranne firii gaggaarii 30 60 100 jalaa buufannee dhaaltuu mootummaa isaa akka nu taasisuuf fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u nuuf haa turu galatooma.